Embohini harme ingadina dago kanjede rawati Yesus gutato yeroda bimali burakana miti wakayo nikorsa imeman kisifi embohini harme Obsi adaku, obsi kes bayate, dalbangke manake, ammas galafate, atkano hamatu, bobake jalate, mangode sapika, desebe meati, embohini harme. Paulosif Petros warra dur surani yaddado ya
harmee rakkoo isaan argani xoofonoo qaqqabee dabareen kan keenya Waaqayyoon hundaa gatu inni abbaan nageenya. Hin boo'ine harmee hin gaddeen adaagoo kan jedhee raawwatee Yesuus gooftaatoo yeroodhaaf malee warraakkaana miti Waaqayyoon hin korsaa imimmaan keessiifi. No Maria Waaqayyoo gara keenya ilaalee kan nurraas raawwatanii hundumaa madaanii teessoo gaariyamirraa dhiifamaa nuuf ergee boo'icha ilmaan namaa ati irraa gorsii. No Maria Waaqayyoo gara keenya ilaalee kan nurraas raawwatanii hundumaa madaanii teessoo gaariyamirraa dhiifamaa nuuf ergee boo'icha ilmaan namaa ati irraa gorsii. Hin boo'ine harmee hin gaddeen adaagoo kan jedhee raawwatee Yesuus gooftaatoo yeroodhaaf malee warraakkaana miti Waaqayyoon hin korsaa imimmaan keessiifi. Hin boo'ine harmee hin gaddeen adaagoo kan jedhee raawwatee Yesuus gooftaatoo yeroodhaaf malee warraakkaana miti Waaqayyoon hin korsaa imimmaan keessiifi. Yaa Waaqayyoo biyya keenya biyya Itoophiyaa biyya jaalalaa biyya waloominaa biyya tasgabbii nuuf taasisi. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee maqaan Waaqa qulqullootaa haa galatoomu bara baraan. Ameen.